السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا كم جرت إحنا جني بيت كسم بدأ الحمد لله رب العالمين. أما اللي فيديو براتي ولت بني جرا osoo gara viidiyoo kiyyaa yaada kiyyaatitti hin tariniin dura innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun obboleessa keenya dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Haalli akka mateettis nabseen isaa darbee jira. Maatii firoottan isaatiif jajjabina haa kennu. Ilmaan Oromoodhaa akka baala mukarraa goggogee harca'uutitti harca'aa jirti jechuudha. Obboleessi keenya kun akkuma guyyaa kaleessa koomedii adda addaa dalaguudhaan waan kolfisiisaa dalaguudhaan mucaa lafaa dhufaa dhugaa dubbachuudhaa fi namoota hedduutti biratti fudhatamaa fi dinqisiifannaa addaa argateedha. Inna karaa rabbumatu itti dhufee tama rabbii dhufee moo harka namaa wanni jedhamullee wanni adda bahee hin jiru. Garuu hoteelli inni keessatti du'e akkuma taambileetii irra argaa jirtan kana Abdii Geetaachoodhaa dubbateen ture. Hoteela kana keessatti mana fincaanii keessatti akka inni kufee reeffi isaa jinaasni isaa mana fincaanii keessa akka baafameedha. Achi keessa kufee akka du'eedha kan dubbatamaa jiru. Akkamiin du'e maaliin du'e kan jedhamu wanni irra ga'een jiru qoratamaa jiraadhani. Dhugaa dubbachuuf qeerroo fi qarreen waan kana cadhisuu hin qabdu. Yeroo hundumaayyuu dhiinni ilmaan Oromoodhaa akka bishaan lagaatitti ittiin dhiqamaa jirti Finfinnee irratti jechuudha. Finfinnee bichaa miti Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun ammoo tuyyuu hedduu akka nu miidhaa jira yaa Oromoo ofirratti hin cadhisinaadha. Qeerroo fi qarreen artistoonni hayyoonni hundumtuyyuu wanti kun abbaan qabeenyaa suni seeratti dhiyaatee wanti kun gadi fageenyaan qaama walaba ta'een qoratamee dhugaan mucaa kanaa bahuu qaba. Cadhisuu hin qabnu. Kaleessa dhiiga Haacaaluu achi keessa dhangalaafamee goota keenya hayyuu keenya meeqa biyya Finfinnee tana keessa dhabne hayyuudhaa fi gootota lafee goototaatiin kan dhaabbatte biyyattii suni dhiiga ilmaan Oromootiin kan sooramtuudha jechuudha biyyattii suni. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Honni biyya keenya baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Obboleessi keenya kun dhugaa dubbachuu ani nama qaamaanis itti dhiyaadhee beekuu haa dhabu malee baay'ee tokko garaana nyaate gara hedduu takka akkaan gaddi guddaan nutti dhagahamee jira. Uummata Oromoo hundumtuuyyuu dhugaa nutti fakkaachuu hin jiru. Haa ta'u garuu hayyoonnis namoonni hedduu yeroo hundaa waan qabatamaa gadhiisaa jiranii akka qoratamaa jirullee dubbataa jiranii. Qorannoon baazawee biyyattii teenya keessaa dhugaan hin jirtu. Dhugaan ilma waaqaati jedhama. Dhugaa barbaadaadha. Dhugaa ilmi nama kanaa baasaadha. Mucaa kanaa baasaadha. Tarabbirraa yoo itti dhufte homaa wanni godhan hin jiru. Wanta eenyuunus namni gaafatamu hin jiru. Garuu ammoo harka namaa yoo ta'e akkamiin ajjeefame maaliif ajjeefame kan jedhu ammoo tuyyuu dhugaan ilma namaa mucaa kanaayyuu bahuu qaba. Haacaaluudha Finfinnee keessatti goota keenya ija qaroo uummata Oromoodhaa kaleessa dhabnee lafeen uummata Oromoo keessi uummata Oromoo godaanis uummata Oromoo keessa isaaniititti madaahee dhul'ularraan madaarraan deddeebisaa jiran. Madaarraan nuti deddeebaa jirra. Uummanni Oromoodhaa gadda yoomiyyuu fayyuu hin dandeenye qaba. Madaa yoomiyyuu godaannisa yoomiyyuu irraa fayyuu hin dandeenye irraa qoruu hin dandeenyedha kan qabnu jechuudha. Dhukkuba kana jennaani yoo xiqqoo nu tuqani madaa santu nu tuqama waan ta'eef ni laalata. Laalannee cadhisuu qofaa miti. Nuti yoo waan tokko dubbanne miidiyaa rabbaanaa guyyaa takkaa 2 iyyinaa 3 iyyinaa biyaansi yoo guddate 7 takka iyyinaa sana boodatti dhiisnaa jechuudha. Laa kun ta'uu qabu. Hamma hanxi sun baatutti cadhifamuu hin qabu. Karaa hundumaayyuu dhiibbaan godhamuu qaba. Mootummaa soo ta'ee qaama seeraa soo ta'ee qaamni seeraa uummata bulchu. Uummatuyyuu qaama seeraa bulcha malee. Qaamni seeraa uummata bulchu. Uummatuyyuu qaama seeraa bulcha. Wanti uummataaf hin taane uummatarra kaa'uu hin danda'u. Osoo uummanni kun dammaqee uummanni kun walii galee afaan tokko ta'ee tokkummaa qabaate. Osoo uummanni kun afaan tokko dubbatee
Sabab sablammiin biyya keenya nuti kabajamee sabab sablammiin biyya keenya jirullee kabajamuu qaba. Mirgi keenya eegamuu qaba. Biyya keenya irraa haqa biyya keenya irratti argachuu qabna. Dhiibamuu hin qabnu jedhanii osoo walii galanii madaan kun silaa hammana nutti hin deddeebi'u ture. Yaa Oromoo madoofnee jirra. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama dhiba. Wanti biyya keenya keessatti daa'imni hidhamee harka seeraatiin gaafa sammuun isaa dhahamaa adda babaayee irratti madaa hamma yoomiyyuu fayyuu hin dandeenyedha. Ilmi namaa akkasi ilma namaa sammuu dha'ee facaasee ajjeesuun haadhaaf abbaa afootti godaannis yoomiyyuu fayyuu hin dandeenyedha. Wanti deemaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan biyya san keessaa rabbiin nu haa dubbatu. Gahee rabbi nu haa dubbatu. Gahee nu naa jedhu. Gubanne yaakii bakka baqannees haara hin galfanne. Biyya keessa ta'e haara hin galfanne. Biyya keessaas baqannee haara galfii hin jirtu jechuudha biyya san keessatti. Biyyi suni biyya dhiiga goototaatiin dhiiga hayyootaatiin sooromtuudha baraa baraatti jechuudha. Kaleessa gubanne waan dhageenya guyyama hunda guyyarraa kan baqate bakka baqate haaraan galfatu kan biyya keessaa haaraan galfatu maasii laqaa garuu maali kun hundi yaa Oromoo ko wallahi gubannee jirra laalannee jirra yaa Oromoo mee harba akkuma jirtan rabbii keessan nuuf kadhaa wal jibbaa dhiisaa. Yaa Oromoo wal jibbaa dhiisaa haganuma haguma mucaa kanaati kaleessa akkuma kiyya taphata akkuma kiyya kolfee kolfisiisaa ture akkuma kiyya waan barnoota qawwaa hedduu dabarsaa ture har'a eessa jira. Anaafatillee achi bakka san barnoo eeggatti. Waa irraa hafnu sitti fakkaatiin waliin dhiibina yaa Oromoo. Gandummaa keessaa ba'a. Tokkummaa labsaa, jaalala labsaa, wanna tokkummaa keenya balleessu, wanna tokkummaa keenya harcaasu hin dalaginaan godhina. Pilis yaa Oromooti ganda keessaa ba'a. Hamma gandummaa keessaa hin baanetti, hamma jaalalaaf tokkummaan ta'in hin jabaannetti duuti numaaf du'uma saree du'aa deemna jechuudha. Bakkuma arganitti akkuma tiisisaan macalasaa deemanii maaliif tokkummaa hin qabnu kaa? Anumatu iyyuu birrii fudhatee si nyaata simatu iyyuu birrii fudhatee na nyaata diina biraatii miti diina maqaa hin dhayina nutu diina walii taanee jirra sa'aatii kanatti kanaafuu yaa Oromootiyya dhugaa baay'ee nama dhukkubsa. Mee viidiyoo mucaa kana viidiyoo daqiiqaa takka mee daawwadhaan wajjin. Aato meeqa baratteeti? Ja'a. Maal akkamitti amma kana geesseeti nama mana gahu akkamitti kutaa ja'a qofa barate? Teedinuu ja'a barate. Teediyyuu ja'a barate? Akka teediitti jiraachuu qabdaa? Akkuma teedii ja'a barachuu qabdaa? Yaa maal? Maaliif? Maaliif ammani maaliif jaatti dhiiseteeti? Nuuni ijoollummaa mattee yeroo baranne daftarii fakkiin teediirra yeroo baranne yeroo isaan barattu immoo kutaa ja'an dabartu. Daftarii teedii fakkiisaa turerraa isaan barattee naan kutaa ja'an dabartu kanumaaf kutaa ja'atti dhiise. Tole sirbati Ingiliffaan sirbite amma kun kan eenyuti? Kan Fayyisaa. Fayyisaa kam? Fayyisaa kam? Fayyisaa eenyu? Fayyisaalee. Fayyisaa Naguma. Fayyisaa Naguma. Baay'ee nama gaddisiisa Oromoo. Baay'ee nama gaddisiisa. Maal godhanii homaa wanni godha hin jiru rabbiin ahlii isaa hundumaafuyyuu sabriif jajabinaa kennuuf firoottan isaa jechuudha. Homaa wanni godhan hin jiru baay'ee nama dhukkuba. Inni biraa ammoo wanta Jimma keessatti ta'aa jirudha. Kaabinoota hattootaan milishaa gandaatiin ummatni Jimmaa ummanni misaakiin qote bulaan jireenyi isaatu isa cabsite jireenyi isaatu isa madeessite. Jireenyi isaatu isa qaxaaxessite jireenyi isaatu isa hiraarsite gaafa gadi baasanii akkanatti hiraarsanii dhugaa rabbii nama dhukkuba. Kaleessa abbaa keenya hayyuu keenya akkasii salphisanii har'allee viidiyoon kun gadi bahee jira. Viidiyoon kun maal agarsiisa? Yaa Oromoo, yaa ummata keenya, yaa hawaasa naannoo kanaa hawaasa naannoo Jimmaa isin bichaadhaa miti kaadiroonni hattoonni shiftoonni bakka hunda jirti. Godinaate Oromiyaa kutaa 11 hunda godina kana qofa jechuudha miti. Godinni kun bilisoome jechuu kiyyaa miti. Godinaa hunda keessa qabattee jirti. Garuu gochi fokkataan akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'ee gadi baha naannoo kana keessa Jimma keessa jechuudha. Yaa Oromoo walirratti hin dhiisinaa. Kaabinoota walirratti hin dhiisinaa. Walii dammaqaa hawaasni naannoo sanii gocha akkanaa gocha fokkataa kaabinoonni akkanatti lafa isaa irra qote bulaa dhadheeti gaafa mana isaatti itti seentee lafa isaa irratti
haxira isaa irratti itti seentee gaafa akkana jilbifachiiftee nama gurguddaa hayyuu nama jireenyi isaatu isa qaxaatisiite nama jireenyi isaatu isa jibbisiifte nama jireenyi isaatu abdii isa kutachiifte gaafa dullaadha akkana jilbifachiisanii tumanii gaafa dullaadha akkana godhanii kana caalaa wanta akka hamilee keessi tuqu hin jiru yaa Oromoo. Please falmadha. Please qeerroo qarree naannoo sanii hawaasa naannoo sanii viidiyoo gabbaasuu qofa osoo hin taane viidiyoo kana eenyutu dalagee eenyummaa isaa bilisa qulqulleeffadhaadha qaama seeraatiif dhiyeessaa. ol iyyadha qaama seeraatiif dhiyeessaa. Mootummaadhaaf dhiyeessaa. Akkuma kaleessaa san dhiyeessaa. Hin cadhisina hawaasa naannoo sanii gaafan sareen kaabinoonni ganda keessa teenaa osoo balbala ankaakee dhiibdee sitti oseentu kun ammoo maal jechuudha. Hadha balbala si bantee si oseente bor ammoo balbala bantee gurra qabdee akka hoolaa gabbaaftee si qaluufteeti takka takkaan jechuudha. Kanaafuyyuu godinaa akkam keessattuyyuu hattoota akkanaa saaxilu akkuma itti fuufetti haa ta'u dhugaa rabbii. Viidiyoo kana mee daawwanneeti walitti deebina viidiyoo daqiiqaa gabaabduuti baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhukkuba baay'ee nama dhiba gamanaanii poolisoonni gamana akka barbaadetti kan qabde nama tokko yoo qabe yoo yakka raawwate yakka isaa fuula seeraa qaama seeraatti dhiyeessuudha malee poolisoonni qabdee akka barbaadde caammaa irra deemtee kalee dhiittee kuffiftee dhiiga afaanii funyaan dachafte kan mirga ittiin qabdu mirgi isiin qabdu kan isiin itti qabdu nama tokko yakkamaa tokko qabdee mana seeraatti dhiyeessuudha qaamni seeraa taa'ee qoratuudha malee tumuudha akka barbaadde darbuudha akka barbaadde caammaa kuffiftee irra deemu mirga ittiin qabdu kun mirga dhala namaa kan uumamaa namarraa mulquudha. Kanaafuu jennaan ufitti dhiisina. Mucaan kaleessa abbaa keenya biratti jilbifachuu didee booksiidhaan kaabinicha san qabe barnoota guddaa isinii ta'uu qaba. Barnoota irraa fudhadhaa. Maaliif jennaan mirga keessan kan uumamaa sarbe jechuudha. Mirga keessan kan uumamaa karaa dandeessanii ofirraa qolladhaa kabachisiisa. Yoo ufi isin kabaja ofi gootan hambis isin kabaja waan ta'eef barnoota guddaa isinii ta'uu qaba viidiyoo sun. Dhugaa dubbachuudhaafi umrii haa dheeratu yoo tana mana hidhaa keessa jiraachuun oolu tumaadhaan akiida ni miidhama yeroo san ni miidhama garuu ammoo darbullee seenaa dalagatee jira. Maaliif harka hin kennadhu hin jilbifadhu ilma dhiiraa akka isaatitti deebisee jechuudha. Viidiyoon duras waraabamee gadhiifame tokko dhaadannoo mana itti seenee walitti dhaadata argitanii jirtanii maqaan isaa Leencoodha maal jedha gadi dhiisee ture. Viidiyoo kaabinee mana isaatti itti seente jechuudha. Kanaafuu jennaani dhugaa dubbachuudhaaf gaafa osoo hin ankaakka'ini bulchiinsi gandaa tokko nama dhuunfaa tokko manatti itti dhufeeti doorsisaaf sodaachisaaf manatti itti seenu kan caalaa wanta hamilee namaa cabsu hin jiru jechuudha. Maaliidhaaf hammuma fattaa seera haa hoogganu. Mootummaa maaliif mootummaa federaalaa maaliif hin ta'in seera namni mirga qaba balbala isaa abbichi cufate san seera eeyyamsiisee seenuu qaba. Waraqaa tokkoon maletti ajaja tokkoon maletti sababa tokkoon maletti osoo sababa yoo qabaate mana dhuunfaa isaatti akkasii baneetti seenuu qabu. Kun mirga qabu. Maaliif jennaan abbichi yoo inni dogongora qabaate yoo yakka uume gara qaama seeraatiin barbaadee qaba mana seeraatti dhiyeessee yakka isaa waajjiratti dhiyeessee gaafachuudha yookaan qorachuudha malee mana dhuunfaa isaa akkasitti laphee dhiibeetti seenuu jechuun maaltu hafeeree kana du'aa malee maaltu hafe gaafa guyyaa lammataa ammoo itti seenee akkuma hoolaa gorra'uu malee wanti isaa hafe hin jiru jechuudha. Oromoo walirratti hin qabsaa'ina. Walirratti hin qabsaa'ina. Diinarra qabsaa'a malee walirratti hin qabsaa'ina. Maal taata yaa Oromoo? Kalaas nu gahee jira, nu nyaatee jira diinni, nu quufee jira. Diinni bara inuma nu nyaata nu quufne. Isinis ganaa diina lammaffaa walitti taatan. Diina fagootti ofirraa ittisanii. Diina kana hoo akkamitti ofirraa ittisanii? Diina saree qe'ee keessaa hoo akkamitti ofirraa ittisanii? Si fakkaattee si nyaatti. Kanaafuu yaa Oromoo kiyya gandummaa dhiisaa. Mee gandummaa keessaa baa mee gandummaa irraa ol baa bilisa oli ta'a. Namni waliif falmadha, waliif iyya, sagalee waliif ta'a. Please yaa Oromoo kee qotee bulaa abboonni keenya haadhonni keenya cinqamaa jiran cunquffamaa jiran kaleessa nu guddisuuf jecha gadadoo hedduu keessa seenan jireenya akka kaleessaatiyyuu miti. Har'a jireenyi zamahii kortee jirti. Wallahi jireenyi ho'ii keessaa iyyuu hin jiranii. Warra ijoollee alaa qaban malee jireenyi isaan jiraatan jireenya maal akka jedhee isiniif himu qabu. Jireenya azabamaa dhugaa dubbachuudhaaf nyaatee bulaa hin jiru. Abbaan keenya haati keenya tarii yoo nuti warroonni ala jirru maatii keenya qarqaaree malee
warroonni maatii qaban warroonni ijoollee alaa hin qabne jechuudha. Wallaahi akka isaan jireenya isaanii hundas beekuu baadhu akkuma naannootittu jireenya ho'itu jiraataa hin jirani. Yaa Oromootiya bari magaalaa gaafa deemte duraan tibsiin birrii 30 nyaatta. Garuu har'a tibsiin nama lama nyaattu birrii 700. 700 duraan kumtaala midhaan kumtaala bitattee galta. Yeroo misaa yeroo takka 700 nama lama nyaateen bahu danda'e jechuun teela seenee. Kana jechuun yaa Oromootiya ilaala. Kumtaala takkatti 5,000 bitee mana maatii keessatti ji'aan mana maatii baay'ee keessatti kumtaalli ji'a kan eennetu jira jechuudha. Mana maatii baay'ee keessatti jechuudha. Kumtaala takka 5,000 bitee maan nyaata? Xaafiin kumtaala takkatti 10,000 galte. Qotee bulaan oomisha inni oomishu cabnana guddaa kan qotee bulaan kennas warroonni oomisha gaa qabus akka karaa ittiin cabaa jiru kan inni oomishu harkaa gaccabsan kan sanyiif inni barbaadu gatii ol baasan kumtaala 3 gurguree kumtaala takkatti bitatee gala jechuudha qotee bulaan. Kunillee mootummaan nuuf sirreessuu qaba. Maaliif jennaan yookaan ammoo tuyyuu kan qotee bulaa sanis gatii bareedaa akka gurguratuuf karaa saaqee fi sanyii bitatu sanis akka wal madaalu taasisuu qaba jechuudha. Yookaan ammoo lachuu gadi buusee gatii akka qotee bulaan harka qadheessis bitatee sanyii ofii oomisha ofii itti fufu goosisuu qaba. Kana ammoo tuyyuu gahee isaaniiti. Kanaafuyyuu yaa Oromootiyaa wanti biyya san keessa jiru dhugaa rabbii madaan nu madeessee jira. Guyyaarraa inuma madoofna nu dhukkubee jira. Baqataan biyya namaatiif baqannu haara galfii hin qabnu. Kan biyya keessaa haara galfii hin qabnu. Maatiin keenya guyyaarraa gadadoo himatanii guyyaarraa hattoota kaabinotaan saamamanii dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Inshaallah rabbiin gahee nunaa jedhu rabbiin nurraa olaa kaasu. Godaannis keessa kennaa kanallee yooma akka fayyinu hin beeknu hamma gumaan gootota nuuf hin kaffalamin hamma bilisummaan biyyattii saniiti hin dhufinitti Oromoon madaan akkuma itti fufetti ta'a jechuudha. Hin qooru irratti dabalamaa jira malee. Kanaafuu yaa Oromootiyya tokkummaa haa labsinu, jaalala haa labsinu. Tokkummaan ammoo tuyyuu irreedha. Yoo tokko taanee jenne bilisummaan ni dhufti. Yoo tokko taanee jenne tokko ta'uu dadhabuu kennatu akka biddeena tiriirraa kun gamas kutaa wal cirtanii wal fixanii wal hamachuu wal fanfansuu wal xiqqeessuu wal gaggaragalchuu gootota qabrii keessaa baasaa gaggaragalchuu kana hojii godhattan. Kana jechuun dadhabbiin sammuu keessanii agarsiisa malee beekumsa agarsiisu keessaa baha. Goonni gandan qabu keessaa baha. Haacaaluu Ambootti dhalate Amboof hin dhalanne. Iddoo dhaloota isaa tuyyuu Amboo malee filatee hin dhalanne. Haacaaluun Oromiyaa kutaa 11tiif nafsee fi laatee kenne. Gootonni hundumtuu akkasuma horroonni kaleessa darbani osoo seenaa isaanii qoranne seenaa wallaaluu kennatuyyuu duduba keessatti nu faalaa jira. Keessaa baha dudubatti dhiitaman kana ganda keessaa baha. Oromoon dhiiga tokko amantaas adda qabaannu amantaan kan dhuunfaati. Akka Oromummaatitti irreen tokko ta'uu qabna. Jaalalaan tokko ta'uu qabna. Amantaa walii kabanyee jaalala kabajaadhaan diina walirraa toloo tokko taanee diina ofirraa qolachuu qabna malee diina walitti ta'uu hin qabnu. Kanaaf uummata tokkodha. Warroonni tareessitti na hordoftan yoo jiraattan uummata tokkodha. Dhugaa rabbii ani baay'eetti isinittiin gadda. Baay'ee isinit gadda. Dubartiin baatee suuraa dhiiraa gootaa fuutee gaggaragalchitii. Beekumsa sitti fakkaatiin dadhabbina sammuu keetiiti. Dhugaa rabbii sammuun kee argite kan keessa goommana akka goommanii yoo kana qaban hin macalaqa. Goommanni yeroo aduu itti baatee lallafee akkana qabdeen macalaqa. Sammuun keessanii warroota sammuu akkasiiti. Warroota sammuu goommanaa tutuyyuu akkasi gootota gaggaragalchaa. Gootonni kutaan qabdu. Gootonni ganda qabdu. Gootonni akka kiyyaaf kee guyyaa takkaa waa'ee gandaarraa dubbatee hin beektu. Waa'ee tokkummaadhaa fi waa'ee cabnan Oromooti osoo lallabdu nafsee qaalii deebisaa hin qabne laattee kennite jechuudha. Siif galee akkasitti hubadhu yaa Oromoo. Yaata gandaa wal fanfasitu. Yaata guyyaarraa teettee ganda namaa arrabsaa ooltu. Yaata guyyaarraa teettee suuraa gootaa suuraa hayyuudhaa gadi garagalchaa ooltu.
rabbiin siif kafala guyyaa tokko. Kanaaf yaa Oromootiyaa gubannee jirra garaa hundattuu inuma gubanna gubanni keenya achi hissiqu wallahi rabbiin gahee nuun haa jedhu siniin jechuun barbaada yaa Oromootee viidiyoo sin irratti neeressu mee uf ilaalaa mee dhaabbadhaa uf ilaalaa wanti isi irra deemaa jirtun kun akkami isin awwaaxaa wanti kun akkami isunuma gammachiisee irra deemaa jirtanii yaa Oromoo kiyya tokkummaa malee honni nu awwaaxaa hin jiru tokkummaa malee honna godaannisa keessa kennaa nu qoorsaa hin jiru tokkummaa malee honti du'aarraa nurraa hambisaa hin jiru ta rabbirraa dhufte waan godha hin qaban ta harka diinaati harka shiftaatiin dhufte goota hamma tokko hin taanetti salphinni keenya abbaan keenya salphatuuf ta'a haati keenya salphachuuf ta'a ganaadha harri kaleessa afaanii arrabsan bor ammoo tuyyuu gadi baasanii akka hoolaati akka lukkuutitti gorra'uuf ta'anii arguuf teetta jechuudha. Yoo hamma tokko taatee hin falmatinitti hamma tokko taatee shiftaa kana of keessaa gadi hin baasinitti hamma tokko taatee cimtee tokkummaa keetiin kaatee hattoota gamaggamtee of keessaa hin baasinitti salphinni teessa salphinnuma. Har'a kaleessa afaanii akkasi salphinni san caaleen jiru bor akka hoolaas afoo gachiibsanii qaluuf ta'anii kanarraa bilisa yoo ta'uu barbaadde gandummaa keessaa bahii tokko ta'ii falmadhu mirga keetiif falmadhu mirga keetiif namni sii falmu jiru situ falmata uf kabaji uf kabachisiisi kanaafuyyuu yaa Oromootiyaa bakkuma jirtan rabbi isin haa tiksu wallahi wanna biyya keenya keessaa yoo dubbatan miira keessa nama galcha ijaaf qalbiirraa naa hin bisaadha isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya inshallah hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana warrootni daawwatan gatiitiin qalfatta laayikii godha koomiif hanqinni jiraatu yoo jiraatu sanduuqni koomentii banaa sanduuqa koomentii jalatti naaf kaayaadha rabbiin bakkuma jirtanitti isinaa tiksu tika ofii jala isinaa ulfatu wallahi hedduu gubadha waan hin beeku yeroo waa'ee biyyattii sanii dubbadhu dhiigan nama ol lafa biyya dhiigaan ijaaramte biyya lafee goototaatiin dhaabbatte biyya dhiiga goototaa dhiiga ilmaan Oromoo dhuddee hin quufne biyya foon lafee ilmaan Oromoo nyaattee hin quufne biyyattii san rabbiin nuuf haa itichuu rabbiin biyya nagaa nuuf haa godhu rabbiin gahee nuun haa jedhu wallahi gubannee jirra yaa Oromootiyaa inshaallah hamma viidiyoo biraatti walitti deemtu viidiyoo sin irratti dheeressu viidiyoo kana laayikii gatiitiin kaffalta laayikii tuttan malee biraa hin bayinaadha hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.